caffeen Oromiyaa hojii seera tumuu dabalatee baajata naannoo Oromiyaa labsuun hojiirra oolmaasaa hordofuu fi to'achuuf qaama aangoo olaanaa qabudha. Haaluma kanaan koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaas hojii to'annoo fi hordoffii seektaraalee mootummaa taasisaa turan keessatti dhimma argannoo odiitiif xiyyeeffannaa kennuun hojjechaa tureera. Ammas hojjechaa jira. Hojii hojjetame kanaanis kan duriirra fooyya'insi akka jirudha. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma baajataa fi horataalee mootummaa caffee Oromiyaa Dr. Gammachuu Araarsaa fooremii argannoo odiitii raawwachiisuuf sadarkaa naannootti hundaa'etti kan himan. Dhimmi argannoo odiitii fi hojiirra oolmaa yaada odiitii xiyyeeffannoo olaanaa qaba. Koreewwan keenya shananuu akka dhimma ijootti ilaalaniiti kan hordofaa jiranii. Tarkaanfii fudhatamaa jirus waggaadhuma kan waggaa kanaa argine fooyyee qaba. Appirisheet gochuu qabna waan ta'eef waan ta'aa jiru bal'ina rakkinaa akkuma jirutti ta'ee fooyyeen jira. Seektaroonni fakkeenya ta'uu danda'an jiru. Osoo danda'amee muuxannoo illee irraa fudhachuu dandeenye akkamitti sirreessuu danda'an kan akka baala taa'oo biiroo galiiwwan Oromiyaa warreen kaanis jiru waan ta'eef akkamitti sirreessan kan jedhu kana muuxannoo illee irraa fudhachuu qabna jedheen yaada. Isa kana waan jajjabeeffamuu qabu jedheen fudhadhaan. Ani kabiraa waan fuulduratti ilaalamuu qabu jedhee yaadu dhimmichisaa akkuma kabajamoo Botola Saanaa si kaasan madaalli isaatiin ilaaluun barbaachisaadha. Bakka riisoorsiin jirutti qisaasamni ni jiraata. Avoid gochuun hin danda'amu. Maallaqni haasa'aa jirru kun public money kan nurraa eegamu maallaqa baajata nuu ramadame kana yookaan hojiirra oolchinee sanadaa dhiyeessuudha yookaan maallaqa isa deebisuudha yookaan tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuudha waan ta'eef xiyyeeffannoodhuma kennamuufii qabu kennuufii hin barbaachisaadha. Underestimates gochuu hin qabnu. Underestimates ta'uu hin qabu jedheen yaadan toonii hooggansaatiin particular rakkoo furamuu danda'udha. Furamuu akka danda'u immoo piroogreesii waggoottan lamaan koreen kun erga hundaa'ee piroogreesii yeroo arginu baakiloogiidhuma keessaa bahuu hin danda'amu. Baakiloogii keessaa bahuu dandeenyu sirreessuu dandeenyudha. Xiyyeeffannaan itti kennama yoo ta'e. Kanaaf ani undermine ta'uus hin qabu kan jedhu qaba. Undermine ta'uu hin qabu dhimmi kun keessattuu tooniin ittiin hooggansi dhimma kana ibsuu qabu. Underestimate gochuu hin qabnu isa kana sirriitti fudhatamuu danda'u qaba. Manneen hojii argannoo odiitii sirnaan raawwachiisuun amanamummaa mootummaa dabaluu keessatti ga'ee guddaa qaba. Kanaaf caffeen Oromiyaa dhimma argannoo odiitiitiif xiyyeeffannaa kennee hojiitti galee akka jirudha. Ka'umsi koreen kun hundaa'ee fi argannoo odiitii tarkaanfii fudhatamu maal fakkaata? Argannoo argamus maal fakkaata? Jennee yoo ilaallu egaa mootummaa tokko mootummaa jedhee amanamaadha kan sochiisu. Tokko waan waadaa galee sana namni jedhu hojjechuu isaati. Inni lammaffaan wanta dogoggoruu immoo sirreeffama gochuu isaati. So wanti kun hin sirroomne taanaan lamaan isaa hin sirroomne taanaan argannoon argamu kun bal'achaa deema taanaan kan argama irratti tarkaanfii fudhatamne taanaan amantummaa mootummaa kana gaaffii keessa galchaa. Kanaaf hojii kanatti hojjechuu qabna ka jedhuun kabajamtuu afaan marii koree dhaabbii afaan mariin gaggeeffame. Maal rakkoon isaa akka jedhamu yoo ilaallu argannoo odiitii kanatti kan tarkaanfii fudhatu qaama tokko duwwaa miti. Manni hojii odiitii ta'e tarkaanfii fudhachuun isaarraa eegama. Inni odiitii ta'e manni gaggeessaman hojii sana. Inni lammaffaa oversightiin seektaraan jira. Kilaasteraan jira. Inni to'achuu isaarra jira. Waajjirri pirezidaantii isatu muude isatu kaa'e waan ta'eef tarkaanfii bulchiinsaa fudhatti fudhachuu isaarraa eegama. Abbaan alangaa nama yakka jejjete immoo nama kanaan isa raawwate immoo abbaan alangaa himannaatti banuutu irra jira. Manni murtii immoo qabeenya mootummaa hanqasa kanatti dursa kennee adabbii kaa'uu qaba. So kun yoo wal faana dhufee hin jennetti bu'aa kana bira ga'uu hin dandeenyu kan barbaannu milkeessuu hin dandeenyu waan ta'uuf koreen kun hundaa'e jechuudha. Koreen kun hundaa'e jalqaba inni godhe hubannoo uume jechuudha. Sadarkaa naannootti seektara hundaan koreen kun hundaa'uusaa. Koreen kun kaayyoon koreen kanaa maal akka ta'e koree kanaaf seektar hundumtuu immoo deeggarsa gochuu qabu hubannoo uumame hubannoo booda gara hojiitti seename kanaan jijjiirame dhufe guddaadha. Akka waliigalaaf edda koreen hundaa'e raagaaf maallaqaan qarshii biiliyoona 7.92 sirreeffameera jechuudha. Birriin kun salphaa miti. Kan bara biroo faana yoo ilaallu baay'ee guddaadha jechuudha. Trendii kanaanis ariitii kanaanis yoo deemne baakiloogii argannoo waan dura jiru kana fixuu akka inni waan nutti agarsiisu jechuudha. Maallaqaan salphaa miti aggaammiin isaas waan nutti agarsiisu waan gaariidha waan ta'eef jijjiiramni guddaan dhufeera gama argaa sirreessu irratti. Gama biraan immoo
ajandaa mootummaa ta'uun isaa waan tokko jechuudha. Mootummaan ajandaa godhateera. Qaamni mootummaa jedhamu hundi isaa koree kana keessa jira jechuudha. Kan seera baasu, kan seera hojiirra oolchu, kan seerii qabatee mootummaan xiyyeeffannoo guddaa hojii kanaaf kenneera jechuudha. Inni sadaffaan sadarkaa hooggansaattis hubannoon oomuusaa xiyyeeffannoo kennuun jira jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha jechuudha. Baajanni caffeen labsamu fedhii fi faayidaa uummataa kabachiisuuf kan ramadamedha. Hooggansi baajata hojii uummataaf ramadame hordofuu fi bulchuuf dirqama dachaa akka qabudha. Fayyaa'in caffi Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan kan himan. Akkaataa bajanni ittiin ramadamu sana hordofnee labsuu qofa osoo hin taane hojii maalirra oolee fayyadummaa uummataa mirkaneessuu keessatti maalirra jira kajuu sana hordofuu waan qabnuuf. Asitti garuu kan laalaa jirru sadarkaa naannoodhaatitti xiyyeeffannoon itti kenname bajanni sirnaan yoo hoogganame yoo sirnaan bulchame yoo kan ooditiin iddoo ragaan argannu ooditii irratti galmaa'e kan ammoo sirnaan deebiitiin kennine kan jala jiru seektara isin jala jiru akkamitti itti dubbachuu dandeessan akkamitti sirraa'uu danda'a magaalota irra akkasii jira baay'ee guddaa argaa jirtan kan asii yoo sirriitti isin qabdanii fi gamaggama seektaroota keessan gadii wajjin gaggeessanii irratti isinis ajandaa gootanii akka qabxii ijootitti yoo qabachaa deemtan kan isaaniitti illee sosochii wal faana deemuu ni danda'a. Kanaaf naannoo kanatti xiqqoo akkaataan ittiin biiroolee keenya biratti hooggansi mana hojii dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kanneen qabee hoogganaa jiru rakkoo akka ta'e qabachuun barbaachisaadha. Risoorsii jirtu yoo sirnaan hin hoogganne karoora mana hojii sana akkamiin milkeessuu hin danda'amu. Qisaasa madanuu kana akkamittiin xiqqeessuu hin danda'amu. Kun osoo hojii akkanaan jiru immoo kan 2015 gaafa caffee mirkanaa'ee dhufe maal jechuun danda'ama. Kanaaf yeroo gara yerootitti walitti dhufnee ilaaluu qofa osoo hin taane bakka rakkoon jirtutti sirriitti gaafatamummaas akka jiraatu. Bakka hojii gaggaariin hojjetetti immoo jajjabeessaadha yoo kan deemnu taate koreen olaanaan dhimma kanaaf deebii kanaaf hundaa'es hojii isaa keessa karaa guutuu ta'een galee yoo yerootti aanu waan qabatamaa takka wal deebine qofa gaarii ta'a. Bajata mootummaa bulchuu qabna, hoogganuu qabna, hordofuu qabna. Argannoo odiitii raawwachiisuu ilaalchisee erga mootummaan sadarkaa naannootti foorumii hundeessee maallaqni mootummaa akka hin qisaasamneef hojii guddaan hojjetamaa akka jirudha. Kanaanis seektaraalee biratti jijjiiramni akka mul'achaa jirudha. Foorumiin sadarkaa naannootti hundeeffame kun hojii sadarkaa godinaa fi aanaalee irratti hojjetamuuf kontribiishinii guddaa uumeera. Biiroo maallaqaa wajjin waltajjiiwwan geggeessineerra odiitii muummichaa wajjinis geggeessine zaseen karaa wal fakkaatuun achittis ijaaramni kun ijaaramee hojii kan akka sirriitti qabatanii goonee hojiin gurguddaan dhufeera. Keessattuu bara kana biiroon abbaa alangaa qisaasama maallaqa mootummaa kamiyyuu deebisiisuu qabna. Argannoo odiitiitii qofa otoo hin ta'in kan liqii xaa'oo inshuraansii fayyaa hundasaa dugugnee haa hojjennu jennee kana keessaa garuu argannoo odiitii fi dhimma baankii siinqee nambar 1 goonee hojjechaa jira. Bu'aan gaariinis argamee jira. Namni hundumtuu responsibilitiin itti dhagahamuun deebii kennuu jalqabuun biiroo keenyaaf mana hojii odiitiitiif namoota kana hordofnuuf haamilee guddaa nuu ta'ee hojichi deemaa jira. Manni hojii abbaa alangaa immoo akka hojii idileetti qabatee hojii hojjeteen maallaqi baay'een deebi'eera jechuudha. Maallaqi seeraan gara seeratti deebi'eera. Kun hundi walitti ida'amee hojjechuu isaatiin waan nama dhufe kun baay'een isaa yeroo dheeraa itti dadhabnee abdii kan itti kunne amma immoo jijjiiramuu danda'eera waan ta'eef waan kana jabeessinee yoo itti deemne baakiloog kan jedhamu kun baay'ee minimaayiz ta'uu danda'a yookaan immoo dhabamuu danda'a. Sadarkaa naannootti maallaqa callaa hir'isuuf carraan jiru xiqqoodha. Maaliifi maallaqi callaan singil tireejeriitu jira. Tireejerii tokkicha qabna. Fandiiwwan maallaqni garaagaraa jiru garuu maallaqni guddaan tireejerii tokko jira. Achii baafachuu kan danda'u manni hojii baasee saaxinii isaa keessa bulchuu kan danda'u peetii kaashii qofa. Kanarraa kan hafe hojiin egaa hojjetamee booda tajaajilli egaa kennamee booda cheekii yookaan ajaja baasii kennee abbaatu achii fudhata malee maallaqa fuudhanii olii gadi deemuun hafeera.
Kan hammam kabanyee hojjennamoo wanna kana cabsu jira gara biiroo finnaayii kan jedhu ilaalamu qaba. Hojmaataan deemnan qaabni kun dhiphateera. Inni kun peetii kaashinis yeroo ilaalamee ripilees kan ta'e waan ta'eef kunis gumaacha guddaa godha. Argannoon odiitii foorumii kanaan madaalame argannoo odiitii waggoota arfan darbanii yoo ta'u seektaraaleen walitti dachaafaman idduma jiranitti argannoon odiitii isaanii akka raawwatamudha. Argannoo odiitii sababoota garaagaraan raagaan hin argaminiif jiruuf falli maali gaaffiin jedhus dhiyaatee deebiin itti kennameera. Jalqabbiin amma irra jiru gaariidha. Wanti godinaalee wajjin soo gamaggamnu rakkoo ta'ee kaasanii waan tokko irra deddeebiidhaan ta'a meebii kabajamoo botolosaan faantillee yoo rikooginaayiz godhan maalinni ammas asitti ka'eera. Ragaaleen tokko tokko ragaadhaan deeggarteetu han baay'ee abdeet ta'e han fagaate herreegaan buusuu kan hin dandeenye murtoo mana maree bulchiinsa naannoo kan gaafatan jiru. Garuu isaan kun sektara irrattis naannoo keenya irratti illee lakkaawwamaa jiru. Godinaaleen akkasitti kaasan hin jiru. Magaalonni tokko tokko fakkeenyuma magaalaa Adaamaa ragaan baay'een jalaa gubateera. Argannoo odiitii buusuu hin dandeenye argachuu hin dandeenye baay'ee yeroo dabregaa achitti waajjirri gubatu ragaan baay'een dhabameera. Wantoota akkasii sun akkamitti fala argatu waggaa godinaalee wajjinis gamaggamnu waan murtiidhaan bu'uu danda'an kan jedhaman irra deddeebiidhaan waan ka'aniif karaa kanaan otoo falli karaa biiroo maallaqaatillee kenname kan jedhu kaasuu barbaadeni. Herrega haqamutu jira jedhu godinni aanaan hin jira. Isaafis seerri faayinaansii jira. Aangoon aanaa jira. An hoogganaa jira. Maanajimentii jira. Aangoon godinaa jira. Aangoon naannoo jira. Aangoon ani qabu fakkeenyaaf naannoo irraa biiroon maallaqaa qofti qabu jira. Aangoon pirezidaantii jira. Aangoon kaabinee jira. Kana godhuuf garuu adeemsa keessa darbanii qulqulleessanii aanaan godinaaf godinni naannoof naannoon biiroo keenyaaf biiroon keenya kaabinee dhiyeessuu danda'a. አንድ መስሪያ ቤት የሞከረ የለም። akkanumatti haasa'u malee namni tokko aangoo keessa kan jiru haqeera akkasitti sirreesseera kan ammoo aangoo koo gararraa ta'e waan ta'eef sirreessaa jedhee biiroo keenyatti kan barreesse aandi masraa beetel akkanumatti qilleensa irratti haasa'uudhaan immoo irreegnin ta'u waan ta'eef hooggantoonni itti gaafatamummaa guddaan nuti jira waan baay'een የሬጂስትሬሽን ችግር waan ክሊር godhu waan sirreessuu dandeenyu xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha waan ta'eef bilisummaa hojjetoota herregaa fi odiitarata keessaa kennuu dhabuu keenyan malee nisirra wanni kun hojmaata xixinnoo maallaqa socho'uu fi bal'ina oromiyaatiif utuu amma biiroo meeqa jira biiroo 53 jira 53 guyyaa guyyaatti irratti xixinnoo hojjenne ji'a 12 keessatti meeqa ta'uu akka danda'u laala biiloona 158tu waggaatti baasii ta'a. Kan waggaa meeqa haasa'aa jirra waggaa 4-5 biiloona meeqa keessa hiriirii kan akka hojjenne ana andarmaan godhuuf miti perfect 100% perfect godhuu hin dandeenya garuu hojjetoota herregaa bilisa nuu godha professional ta'anii akka hojjetu nuu godha nuu deeggara gara biraammoo itti gaafatamtoonni waan sirraa eegamu itti gaafatamummaan hojjedha dhageenye pirezidaantiin hojii isaanii kan dhiisanii as ta'anii afyaa'in as ta'anii hooggantoonni kun hundi hojii mootummaa dhiibnee as teenye gaafa mana keenyatti gallee callisna ta'e otoo wal ga'uu dhiisne wayyaa otoo duulatti baane garuu torban tokkotti hin sirreessina I am sure dhibbaa dadhabne persentii 90-80 sirreessuu dandeenya iddoo rakkatan immoo nu duulaan sin gargaaruu dandeenya. Sadarkaa godinaa fi aanaatti bakka baay'een hin jirretti baasii baasuutu mul'ata. Baasiin ba'u kun faayidaa uummataaf ta'uusaa ragaan qulqullaa'u qaba. Bakka baay'een hin jirretti baasii baasuu dhiisuun filatamaa akka ta'edha. Hoogganaan biiroo mallaqa Oromiyaa obbo Tolasaa Gaddafaa kan himan. Dabalataanis mindaa hojjettootaa karaa baankii kaffaluun qisaasama naannoo hojjettoota kaffaltii raawwatanii bira ture kan makse ta'us ammas hojjetaa ji'a guutuu hin hojjenneef darbee maallaqni galaa jira. Kun xiyyeeffannoo guddaa akka barbaadudha. Baay'een maallaqni dur kaasheroota harkatti qisaasamaa ture miindaa hojjetaa ture. Amma miindaan hojjetaa akkaawuntiitti gala waan ta'eef waraqatuma tasfachi deemu malee baankii keessaa kan baafatu namicha fayyadamaa dhumaate jechuudha. Achirratti qaawwa baay'ee arginuu fi sektoroonni akka ilaalan kanan barbaadu namni ji'a
guutuu guyyaa 30 hojjechuu isaa otoo mirkaneessin akkaawuntii isaatti galuun yakka. Maallaqa baasii ta'uu hin qabne baasii ta'uu ta'a. Sadarkaa naannutti baay'een argine garummoo darbee milikinni akkasii iddoo ciyaasaa mana hojii baay'ee qabanitti hojjetaan kan wareegameyyuu kan gadhiisee iddoo biraa jiruuf miindaan kaffalamu tokko akka jiru milikinni waan jiruuf internal sistema qaba. Kutaan bulchiinsa humna namaa hojjeteera waan ta'eef kafaleedha kutaa herregaaf dabarsa. Kutaan herregaa isa otoo hin argatiin kaffaltii raawwachuun qabu jechaadha. Yoo sobaan hojjetaa otoo hin hordofin haa kaffalamu jedhe namni ajajjisuun itti gaafatamaa qaba waan ta'eef hojmaanni keenya sirraa waa baay'ee nu gargaareera. Galmeeffama herreegaa irrattis hanqinni akka jirudha. Rakkoo kana furuuf hojjettoota herreegaa dandeettii fi ga'umsa qaban ramaduu fi bilisummaan hojjetaa herreegaa eegamuu akka qabus obbo Tolasaan himaniiru. Faayindiingiin odiitii maali jennee ilaallee hanqina galmeeffama herregaati. Hanqinni galmeeffama herregaa dandeettii fi negiliijensii hojjettoota herregaa waan ta'eef sektoroota keessatti hojjetaa ga'umsa qabu ramaduun barbaachisaadha. Nus immoo kontiinesilii leenjisaa geessisaa waan jirruuf wanni kunis hin salphataan jennu wanni garuu keessa darbuu dadhabne bilisummaa hojjettoota herregaa fi bilisummaa odiitoroota. Waan seeran alaa ani kanan baasoo jedhe hojiirraa ari hoggana. Yookaan immoo badii biraa irratti funaaneeti bakka sodaatee jiruuf jireenya isaa laalee seeran ala akka baasu godha. Kanarratti kabajamoo hooggantoonni irree firiidamii hojjettoota herregaa akkamitti mirkaneessa kan jedhu qorachiisnee yaada fennaa jechaa jirra. Murtoo addaa waan barbaadu fakkaata. Hojjetaan herregaa sammuusaa fi hojmaata sanaaf akkuma ogeessa seeraa bilisa ta'e hojjechuu danda'u ta'e seerri ofuma waraqatarra ta'a inni immoo waan alaqaansa ajaje raawwata. Kana teenyedhuma seeran ala bahee odiitiin kana arge jechuun keenya nafu. Professional weakness hin qabu leenjimeen sirreessira. Ga'umsa isaa namni namaan bakka bu'e sirraa'uu danda'a. Firiidamiin garuu murtoo fi ejjennoo mootummaa waan barbaaduuf kanarrattis rakkoo guddaatu jira. Argannoo odiitii raawwachiisuu seektaraalee biratti xiyyeeffannaa argatee jalqabame kun dhaabbilee misooma mootummaa fi fandiiwwan dabalachuu akka qabus himameera. Odiitiin kun kan uwwisee manneen hojii qofaa naannoo keenya keessa dhaabbilee misoomaa jiru. Dhaabbilee misoomaa hedduutu jira. Horataaleen mootummaa guddaan achi jira. Achittis uummanni isteekii qaba waan ta'eef dhaabbileen kunis maallaqa achi jiru haala ga'umsa qabuun haala bu'a qabeessa ta'een faayinaanshaal tiraansipaarensiin achis jiraachuu danda'u qaba. Isa kana immoo isaan odiitii gochuudhaafiif manni hojii odiitara muummichaa maandeetii qaba. Labsiidhaan maandeetii kennameefitu jira waan ta'eef an odiitiin gaggeeffamu kuni fuulduratti dhaabbilee misoomaa uwwisuu danda'u qaba. Koree dhaabbii keenya irrattis kallattii kana keenya irraa waan ta'eef asirrattis hooggantoonni nu deeggartu jedhee ni yaada. Biiroo dhaabbilee misoomaa faana wal hubanneerraa warri mana hojii odiitara muummichaas aangoos qabu waan ta'eef aangoos qabu of course dhaabbilee misoomaa dhaabbilee odiitii dhuunfatiin odiit ta'uu ni danda'u. Labsii isaan irratti jira. Garuu manni hojii odiitara muummichaas odiit gochuu ni danda'a. Kanaaf akkuma sila kaasne public money qaamni autonomous ta'e mootummaan hundeessa jira waan ta'eef isa kanaan odiit ta'anii akkuma odiitii argannoo odiitii manneen hojii kaanii yaa'ii irratti dhiyaachuu danda'uu qaba. Koree kanarrattis dhiyaachuu danda'uu qaba jennoo jedhu akka koreetti kan qabnu. Gabaasni manni hojii odiitaraa dhiyeessaa jiru gabaasa bajeta mootummaa qofa na fakkaata. Bajeta mootummaatiin ala waan baay'ee hojiin hojjetamu fakkeenyaaf liqiin xaa'oo kanaan ala bajeta mootummaa wabii qabsiifneeti baankii irraa liqeeffannee xaa'oo binnee kaffitu. Istiil uwwisamu. Kanaaf seektara fandii isin jala jiru isin wajjin jiru fakkeenyaaf biiroon qonnaa waldeen hojii gamtaa warra godina wajjin walii hidhama qabdan akkaataa sanii xiyyeeffannaa kennatanii deeggarsa barbaachisu kennuun amma walaalu argannoon baay'een kun godinarra jira kun magaalarra jira baay'een isaa gadi buune immoo aanaarra jira. Manneen hojii dhimmichaaf xiyyeeffannaa kennanii hojjechaa jiran biratti argannoo odiitii raawwachiisuun jijjiiramni mul'ataa jira. Manneen hojii callisanii ilaalan biratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamudha. Manneen hojii tokko tokko karaa itti gaafatamummaa qabuun hooggansa kennanii jiru. Hooggansa kennaniin argannoo odiitii mana hojii isaaniitti argame ragaa sirreessuun warri fakkeenyummaa gaarii qabanis jiru. Isaanis galata guddaa qabu.
kan immoo itti gaafatamummaa isaanii bahuuf socho'an akkuma jirutti ta'ee warri immoo lafaan fuudhin jira. Lafaan fuunii jira. Dhimma kana garagalanii kan hin laalle jira. Hiika itti kennanii hinniin siyaasa keenyaaf qabu maali? Uummata biratti qabu maali? Maal miidhaan inni fidu? Karaa jedhuun hooggansa barbaachisu kennuu dhabuun mul'ata. Kanneen irratti immoo akkanatti deemuu hin dandeenye. Tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhanna jechuudha. Maaliif waan inni mana hojiitti hojjechuu qabu hojjechuu dhabuun sirni abaaramuun irra hin jiraatu. Sirnatu abaara. Amma qarshiin kun qarshii nyaatamee miti. Argannoo odiitii wanni jedhamu kun waan nyaatamee miti. Yookaan waan saamamee miti. Dhimmi kun ragaa olif fidu. Baay'een isaa parsantii 80 dhimma ragaa olif fiduuti. Ragaa olif fidanii seera herreegaa eeganii ofirraa buusu. Araarsu. Kun immoo maal gaafata? Hooggansa gaafata. Xiyyeeffannaa gaafata. Kanaaf warri kan otoo raawwatin herreenni kun naanna'ee lakkoofsi baakiloogii nama duratti jedhamu sun argame kun rakkoo xiyyeeffannaa hooggansa tokko tokko ta'uu isaa hubanneeti akkaatama saniin akka isaatti tarkaanfii fudhannaa jira. Dhimmi kun qisaasamuunis xiyyeeffannoo dhabuurraayi. Erga qisaasamee immoo argannoon odiitii irratti galmaa'es xiyyeeffannoo dhabuudhaan kan bu'uu dhabe malee tokko kan hin buune hin jiru. Takkaffaa kan karagaa barbaadudha. Lammata kan maallaqaan bu'udha. Galmeef wanni seektara san irratti kan galmeeffamu kan akka ejensii geejjibaa hojiin ittiin raawwatame yeroo gara yerootitti immoo sosochiin gabaadhaa beekamaadha. Haalli infileeshinii jiru beekamaadha. Hooggansi immoo xiyyeeffannoo hojiitiif rakkoo hojii irratti jiru sana furuudhaaf gaafa kallattii kennu seeraan wal cinaa qabanii ilaalanii ta'anii seeraan deeggaranii akkaataa ittiin wanni san raawwatamu gocha. Erga raawwatamte immoo akkaataa ittiin walitti araaramu gochuun barbaachisaadha. Waan guddaadha. Waan namni nyaatee miti. Wanni akkasitti xiyyeeffannoo itti kenninee dhimma odiitii kana kaasaa jirruufis alaa eeguu ilaalame akka maallaqni biliyeenaan naannoo keenyarra nyaadameeti kalaalamu. Hin jiru wanni nyaadamu takka illee. Qisaasamni kan maallaqaan deebi'u jennu mataasaa ittiin hojjetamee haala garaagaraatiin kan mul'atudha malee wanni namni nyaate as keessatti hin jiru. Hojii garaagaraatiif bee garuu seera faayinaansii sana eegee kan hin baane hojumaata sana kan eegganne jaameeti. Kanaaf akkaataa saniin ilaalamee xiyyeeffannoon itti kennamee yoo irratti hojjetame wanni argannoon odiitii kun hin sirrooyneef hin jiru. Sirreessuudhaaf garuu hooggansi mana hojiidha. Kan isa jiru haa ta'u, kan erga biiroo sanitti dhufe haa ta'u, kan kooti jiyee fudhatee gattaa'ee yeroo walitti dhufnee kallattii keenyurraa kaasee kan ifii godhatee maanajimentii isaa wajjin taa'ee mari'atee ofii bobbaa yoo deeme qaama jiru bakka buusee itti ramadee yoo deeme ji'a tokko keessatti waan jiru adda baasuun ni danda'ama. Manneen hojii biiroo abbaa alangaa Oromiyaa fi mana hojii odiitara muummicha Oromiyaa waliin ta'uun hanga baatii tokkotti raawwatanii xumuruu akka qabanis obbo Awwaluun akeekkachiisaniiru. Sadan kunniin waliin ta'ee ji'a tokko kana keessatti herreega kana wali araarsinee teennee mana hojiitiin ofirraa xumuruun dirqamata. Otoo kan ofirraa hin finne amma kabara 2015 illee itti dabalama jechuudha. Jeen dhaqee lakkoofsi isaa ol dhiita. Kun immoo dhaqee isa dhaqaa akkuma waliin beeknu warri hajaa biraatiif barbaadan gara barbaadanitti hiikkachaa oolu. Kanaaf akka akkas hin taane qaamoleen kunniin sadan gatteennee baay'ee isaa akka mana keessaa ka'aa jirutti waan iizilii walitti araarsuu danda'a. Akkuma amma mana hojii ejensii geejjibaa irraa ka'aa jiru. Oromiyaa isteetii irraa akkuma ka'aa jiru. Ibin biiroon barnootaa mataa oofee jira. Maayinariisuu birriin garuu asirra jiru guddaa. Wanti immoo waan salphaatti xumuramu waan ta'eef karaa kanaan manneen hojiin kunniin sadan wal hidhamtanii halkanii guyyaa hojjechuun ji'a kan dhumarratti deebinee isa dhumaa gabaasa laalla jechuudha. Deebinee gabaasa laalla. Abbaa tarkaanfii fudhachuu didi abbaa sirreessuuf fedhii hin qabaanne hanga waxabajjii waliin deemuu hin dandeenyu akkuma isinitti isaan waan sheemine nagaraachuu maal. Maaliif hoggaa gahee jira waan ta'eef. Even achi keessa akka hin danda'amne yoo jiraate kafala addaa barbaadus jiraannaan akkuma duratti tola isaan kaase adda bahee qulqullaa'ee dhiyaatee qaama dhimmi ilaallatu dhiyaatee murtee argachuu qaba.
Gargariin falallee isiniif kennamee warra falallee fudhatanii hojjechuu diddantu jira falaa kennameeti. Rakkoo galmeessa herreega yeroo sanii irraa kan ka'e ture wanni kun waggaa 3-4 gahee jira. Garuu fala kaa'ee jira biiroon. Fala isa fudhatee immoo biirooleen dafanii ofirraa cuccufuun gahee isaanii ta'a. Sektoraaleen baajata ramadamee fi harcaasaa hanqina baajataatu nuquunname jechuun sirrii miti. Argannoon odiitii sektara mana hojii kamiyyuu baajata bara 2016tti kuufamee darbuu akka hin qabnes afayaan caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan akeekkachiisaniitu jiru. Warri xiyyeeffannootiin kennineef argannoon odiitii gurguddoon irra jiru kun baajata keessatti illee akkamitti akka ilaalamuu qabu teenyee kallattii keenya. Kan jiru harcaasaa xiyyeeffannootti kanuu dhabaadha. Hanqina baajataan naquunnamee jidduutti kun deeggaramuu qaban waliin madaalu. Xumura waggaa irratti osoo nifi qooddiin baajataa sana xumuramee caffeef hin dhiyaanne kiliir godhee dhiyaachuu qaba. Feetuu ragaadhaan, feetuu maallaqaan bakka barbaaddeefiti. Kiliir gootee dhiyeessu. Idaa kana hunda qabatamee waan salphatti ragaadhaan bu'uu danda'u hunda walitti kuufamee achi dabruun qabu. Kanaaf callisamee hanqinni fedhe yoo jiraates sirnaan hoogganamuu baatus bajanni gubbaan kan ramadamu yoo ta'e jala qisaasamaa yoo kan deemu taate fedhii uummanni keenya jijjiirama kanarraa qabu dheebuun bu'uuraalee misoomaa akka naannootti jiru baay'ee guddaadha. Fedhii jiruu fi bajanni ramadamu waliin madaalu. Isaaf ammoo bajata xiqqaa qabnu sirnaan yoo hoogganne hojiirra yoo oolchine risoorsii jiru hojiidhaaf yoo hin oolchine karoora qabu sana galmaan ga'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaaltanii warri immoo carraa argattanii asitti yaada keessan kaastanii fi kan yaada keessaniin kaasinis waan isinirra jiru baay'ee gurguddaadha asirratti dhiyaachaa ture waan ta'eef achi deebitanii guyyaa har'aan tanaa irraa kaastan guyyaa 15 akka har'aan tana hunduu koree dhaabbii isiniif itti waamamuuf gabaasa dhiyaatu qabu. Koree dhaabbii isiniif itti waamamu itti waamamtaniif hundinuu jechuudha. Kan ragaadhaan buustan hangana kaan hangana 15 isaa immoo deebinee waliin kan laalu ta'a jechuudha. Ji'a isaarratti kan deebinee laallu ta'a jechuudha. Koreen dhaabbiis akkaataa kanaan qabattanii hordofaadha. Raawwii gamaggamaa keessatti waan gaariis kaasaa turtan yeroo gamaggamaa keessan deebinee laallu. Tokko eessa akka dhaqee nagarre. Achumatti yookaan gabaasaaf isinii dhiyeessan ta'a. Hin jiru kun warri odiitii muumichaa kan dhiyeessaniif kaasii dhiyaate waliin madaalu. Yoo achitti gabaasaaf isinii dhiyeessan isinis sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf naannoo kanattis abbummaan qabattanii isinis sektoroota isin jala jiru. Guyyaa 15tti maal jijjiirama fidee ji'a isaarratti immoo koreef kan dhiyaatanii akkasittiin ilaala.